Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Waamicha hafuuraa Kun Waamicha hafuura dhaloota hundumaaf taasifameedha. Waamicha hafuura kana keessatti barnoota garaagaraa kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, ammaaf barumsa dureen isaa bara dhumaa jedhu karaa paastar Dr. Mazgabuu Abdiisaatin kan isiniif dhiyaatudha. Barumsi kun walitti fufiinsan guyyaa roobii kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, isinis obsaan hanga dhumaatti barumsa kana faana bu'uudhaan nu hordofaan affeerraa keenya. Dhaloota hundumaaf godhaan ga'ee keenyaa baana. Kutaan barumsaa har'aaf isiniif dhiyaate kunooti itti dhiyaadhaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagumaa an Waaqayyoof galanne haa ta'u baay'ee nagaa kooti barumsa bara dhumaa immoo itti fufna egaa baay'ee jejjenneerraa garuu barumsi bara dhumaa hin dhumu amma Waaqayyoo nu gargaare immoo itti fufnee barannaa jireenyuma namaa keessatti namni waan bor ta'u yaadurraa kan ka'e inni kaan yaadda'a. Inni kaan immoo bornaa darba jedha. Inni kaan immoo erguma du'ee booddee namni garam deema. Maalni jireenya du'a garasii maal fakkaata kan jedhu si yaada. Namni waa'ee fuuldura isaa yookiin inni dhiphataa yookiin immoo ifa argatee gammada. Egaa caalmaatti namni gooftaatti amanee sagalee Waaqayyoo beeku waan dhiphatu hin qabu. Garuu sirrii sagalee Waaqayyoo nu hubanne yoo ta'e akkuma warra namanneedha. Inni biraanis yeroo inni dhiphatu ilaalla. Kanaaf egaa dubbiin Waaqayyoo waa'ee kanaa sirriitti waan baay'ee nutti hima. Yaa Waaqayyo sagalee kennu eebbisi nu barsiisi nu gargaari anaanis na gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna ameen. Kanaaf sagalee Waaqayyoo sirriitti hiiknee sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee bara dhumaa kanaa sirriitti yoo hubanne waa'een jireenyaa waa'een du'aa waa'ee jireenyaa du'a garasii kana hundumaa sirriitti hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf barumsi bara dhumaa kuni baay'ee barbaachisaa ta'ee jireenyi namaa waan sadii keessa darba. Har'a fooniin jira, foon dadhabaa kan uffatee jira. Gaafa du'u immoo gooftaan deebi'ee dhufutti immoo hafuura ta'a. Lubbuun hafuura waan ta'eedhaaf hafuura ta'ee tura. Qophaa foon ulfina qabeessa uffachuun hin jiru. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu warra gooftaatti amananii du'anis warri tariituu hin du'in gooftaatti amananii jiranis foon ulfina qabeessa wal duukaa uffatanii akkuma gooftaa Yesuus yeroo du'aa ka'ee foon ulfina qabeessa uffatee balbala cufaa keessa wal gara namni banuuf hin barbaadu yoo barbaade mul'atee jara wajjinaa isaa yoo barbaade utuma akkuma hafuura ta'etu namni argin bahee sokkaa barrisee akka kanaadha. Warri hin amanne har'a du'anii isaanis hafuuruma ta'anii turu waan sadii jechuudha. Jalqaba amma foon dadhabaa kanaan jirra. Gaafa du'amu immoo hafuura ta'a namni lubbuun hafuura waan ta'eef warra gooftaatti amananii du'anii gara gooftaa Yesuus Kiristoos deemanii gooftaa wajjin turu. Garuu foon ulfina qabeessa sanaa hamma hundumtuu wal duukaa bara gooftaan dhufee ka'ee hamma deebi'anii dhufutti barani lafarra ture ka'ee hamma deebi'ee dhufutti warra jiran wal duukaadha foon ulfina qabeessa kan uffatan. Yeroo amma ittiin hafuuruma ta'anii turu akka mul'ata boqonnaa jaarrattis lubbuun warra amananii qorumsa keessatti du'anii ammayyuu maaliif nuun farda godhe gooftaa gaafatan agarra. Kanaafitu namni foon kanarraa gara hafuuraatti geeddaramachuu yeroo dubbi foon isaa biyyootti deebi'ee ergasii booddee immoo yeroo dheeraas ta'uu danda'a yeroo muraasas ta'uu danda'a yeroo gooftaan deebi'ee dhufu immoo foon ulfina qabeessa deebi'ee uffata. Warri namaniin du'anis hafuura yookiin lubbuudhaan turu. Gaafa guyyaan firdii ka'u foon uffatu yeroo nan jedhu foon isaa hin duune uffatu haa ta'uyyuu malee abidda bara baraa gubannaatti darbu isaan immoo ulfina qabeessa waan jennu hin qabnu.
akka kanaadha kan ta'u kan isaanis waan ta'eedhaafitu isa kana sirriitti hubachuun baay'isee nu barbaachisaa. Waa'ee ammaa present state kana amma yeroo amma jirru kana sirriitti hubachuun waa'ee bara dhumaa kana waa'ee iskaatooloojii har'a jireenyi rakkisaadhaa foonni keenya nuu qabaatu jaalala barbaannu nu didaa dhuftuu qulqullummaa barbaannu nu didaa waan baay'eedhaan foon kunii cubbuudha har'a warasne waan ta'eedhaaf wanti nuti arginu wanti nu dhageenyu wanti nu keessa jiru wallaansoo nuu qaba unkaa warra namanne miti warra amanan iyyuu waan baay'ee wallaansoo ittiin qaba gargaarsa fuura waaqayyoof dubbii waaqayyoo yeroo nu gargaaru irraa kan hafe kanaafi cubbuun yeroo kana jiru dhukkubi yeroo kana jiru qoramsi yeroo kana jiru akkuma warra namanne irra ga'u nuunis nu ragaa garuu ayyaana waaqayyootiin immoo keessa baanaa maqaa waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu isa kana hubachuun baay'ee gaariidha. Abdii qabna abdiin keenya isa fuulduraatti ulfina qabeessa abdii caaluudha ulfina nu eeggataa yoo gooftaan dhufe geeddaramnee deemna yoo duune du'aa kaana kiristiyaanni abdii kutate kiristiyaanaaf du'irriba Aliyaazarii rafeera dhaqeen kaasa dambe du'eeran jenne gooftaa Yesuus Kiristoos kanaafitu nuyiif wanti nu sodaachisu hin jiru kan nu sodaannu yoo jiraate jalqabee ogummaa waaqayyoo sodaachuudha waan ta'e waaqayyoon sodaachuurraa kan hafe wanti biraan hin jiru. Kanaafitu rakkoo har'a keessa jirru kana moonee darbuudhaaf yoo dogoggorre waaqayyoo fuulduratti qalbii diddiiranne yoo walitti buune walii dhiifne fayyina keenya fiixaan baasuun baay'isee nu barbaachisa. Kanaaf egaa lammaffaa dhalatanii dhuguma geeddaramanii gooftaa wajjiniin jiraachuun yeroo akkasii kanaaf nama barbaachisa jechuudha. Regenerate yookiin immoo reborn. Unregenerate yookiin immoo unborn lammaffaa kan dhalate yookiin kan geeddarame namni hafuurarraatu hafuura dubbii waaqayyoo lammaffaa dhalata kan hin hafuuraa hin dhalanne kan hin geeddaramne namni bakkuma lamatti adda bahaa jechuudha. Guyyaa dhumaas immoo ati maaliif sana hojjette tun ta'in ilma koo Yesuus Kiristoosiin maal gooteedha pooyintiin jireenya bara baraatti galuus pooyintiin firdii bara baraatti galuus Kiristoos Yesuus gooftaatti kan amane har'a firdiin irra hin jiru gooftaatti kan hin amanne immoo har'a firdiitu irra jira gooftaatti amanee firdii sana jalaa ba'uun baannaan gaafa du'a bara baraa keessa galaa jechuudha. Innaa kanaafitu namooti addunyaa kanarraa bakka sadiitti miti bakka lamatti ba'aniiti kan isaan jiranii egaa unregenerate yookiin immoo lammaffaa kan hin dhalanne foonii yeroo dhalatanii hafuurumaan du'oo ta'an dhalatu jechuudha. Guddataniis immoo hafuurumaan du'oo ta'anii du'uu danda'u gooftaatti namanne taanaan kana Niqoodimoos qeesiidha warra Fariisotaatiif gara gooftaa gaafa dhufu lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoo arguu hin dandeessu jennaan maal gara haadha kootti deebi'ee moo kan inni yaadu isatti kan fakkaatu dhalachuu jechuun maal jechuudha gara haadhaatti deebi'uudha kan inni lakkii akkas miti hafuuraa bishaan irraa maleessaadha gooftaa Yesuus Kiristoos. Innaa kanaafitu lammaffaa kan hin dhalanne haadha isaaniirraa dhalataniiru ijoollee ta'uu danda'u nama guddaa ta'uu danda'u dulloomeeru ta'uu danda'u utuumayyuu immoo deebi'anii hafuuraa hin dhalatiin du'uu danda'u ta'a deebi'anii yoo gooftaan keessaa baasuu baate. Innaa kanaafitu hafuuraan du'oodha waaqayyoorraa kan adda ba'anidha jechuudha. Hafuuraan immoo du'oo waan ta'aniif mooraal yookiin immoo jireenya etiksii jiraachuu hin danda'an. Yoo dhugan hin gammadu yoo ejjan hin gammadu yoo soon hin gammadu wanti isaan hin jedhu hafuuraan du'anii jiru waan ta'eef wanti sammuu isaanii keessa isaan waqqasu hin jiru cubbuu hojjetan kanaan nama lolanii nama tuffatanii nama rukutanii ka'anii amanaan tokko garuu yoo dhuges yoo ejjes yoo karaarraa ce'ee yaadan taaneef hojii hin taane hojjetas hin gadda maaliif jireenyi isaa haaraa inni lammaffaa dhalate suni waliin galu yaada akkasii yaada cubbuu wajjin waan ta'eedhaaf kana adda nama godhu. Innaa kanaafi lamaffaan dhalanne waan ta'eef waan akkasiitti kanaaf mooraalii hin qaban jechuun qulqullummaan irra hin jiru. Deebiin waaqayyoo wajjin diina ta'aniiti kan deddeebi'an. Lammaffaan dhalanne waan ta'eef hafuuraan du'oodha waan ta'eef waaqayyoo wajjin wal arguu hin danda'an. Namni tokko waaqayyoo wajjin wal argee vertikaalii waaqayyoo biraan dhiifama argatee maatii waaqayyootti dabalee mucaa waaqayyoo gaafa ta'u hafuurri waaqayyoo jaalalaan isa guuta. Hafuurri waaqayyoo nagaadhaan isa guuta. Hafuurri waaqayyoo abdiidhaan isa guuta waan ta'eef nama isa gaddisiisee illee dhiisuu danda'a. Namaa wajjin sirriitti jiraachuu danda'a. Namni diina waaqayyoo ta'etu jiru namaa wajjin hin fira ta'uu hin danda'u diina ta'a maleessa. Kanaaf egaa
hafuuraan du'ee jira. Mooraalii hin qabu. Jireenya qulqullummaa, jireenya sirrii ifa ta'u, jireenya eebbifamaa hin qabu. Riyaasaa yookiin immoo nama yookiin maasaa eenyuuf illee dhiisuu hin danda'u. Maaliif jiru humni kanaa hin jiru waan ta'eef yeroo hundumaa yoo lolan loluudhaa yoo jibban jibbuudhaa hojii sana jira miti kana waduwaadhaaf kan inni adeemu Waaqayyo wajjin diina ta'ee deddeebi'a. Maaliif du'aadha waan ta'eef silumayyuu Waaqayyo irraa adda bahee jira waan ta'eedhaaf. Kanaaf egaa hafuuraan du'aadha gaafa jennu hafuuraan du'aa jechuun Waaqayyo irraa kan adda baheedha. Gaaf tokko immoo fooniin du'a. Silumaa hafuuraan du'ee jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos kanaaf Luqaas irratti du'aan du'aa isaanii haa awwaallatanii jedhe. Warrumta hafuuraan du'anii jiran isa fooniin du'e immoo haa awwaallatanii jedhe. Innaa kanaaf namooti kun hafuuraan du'uudha waan ta'eef waan Waaqayyoon gammachiisu jaala Waaqayyoo waan ta'eef beekan waan ta'eef waanumatti fakkaate waan ijaan mul'atu kana duwwaadha kan isaanii hojjetaa deeman. Wanti kun isaanitti tole jennaan. Wanti baay'een immoo wanti foon keenyatti tolu jaala Waaqayyoo miti wanti Waaqayyoon gaddisu wanta baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf Waaqa mataa isaanii ta'anii deddeebi'u jechuudha. Akka Waaqayyoo ta'anii deddeebi'anii fi kan cubbuu jiran. Waaqa mataa isaanii ta'anii garuu geggeessuu dadhabani. Walis geggeessuufis geggeessuu dadhabani. Waaqayyoo yoo nama geggeesse malee nama of geggeessuu danda'u waan ta'eedha. Innaa kanaafitu osoo gooftaatti namanini hafuuraan du'oo turre gara gooftaatti amannee garuu lammaffaa dhalannee yaadi keenya abjuun keenya filmaati keenya wanti hundumtuu wanta Waaqayyoon gammachiisu akka yaada Waaqayyootti kan ta'u ta'e jechuudha. Hafuuraan warra du'anii jiran garuu kanaaf wanti isaan godhan hundumtuu yaada Waaqayyooti wajjin waan walii galu miti. Naa kanaaf isa kanaa Addaamii fi Hewaan irraa kaanee yeroo hafuuraan du'an Waaqayyo irraa adda ba'an waan ta'eedhaaf seera uumamaa 2:17 irratti kana nagarra gaafa mukanatti nyaatan du'a duutu jedhee akkuma sanaan kan isaan du'an du'a hafuuraati. Fooniin ergasiiti kan isaan baay'ee turanii du'an waan ta'eedhaaf. Innaa kanaaf seexanni karaa bofaasee bofa seexana miti. Seexanni garuu karaa bofaa gargaaramee taargeetii isa ofii yaadee dadhabee karaa isaanii bakkaan gahuudhaaf isaaniin kuffisee. Kanaaf egaa amma Roomee 7:14-25 yoo ilaaltanii Phaawulos foon kana foon dadhabaa kanatti eenyutu addana baasaa jedhee bu'a. Utuu gooftaatti namanin seera Yihuudootaa seera Abboommii 610 sana eeguudhaaf baay'ee yaalee hin danda'amu hin dadhabee maal seerri gadhee miti jedha jira. Seerri gadhee miti garuu cubbuu agarsiisa. Ani garuu bakka san jaalladhu tuun ta'in isa hin jaallanne hin godhaa. Gaarii gochuu hawwaa gochuu hin danda'u. Qulqullummaa jiraachuu barbaada gochuu hin danda'u. Isan barbaadu tuun ta'in nan godha yaadu tuun ta'in isan hin barbaanne hin godhaa. Maalan foon kanarraa maal addana baasaa jedhe. Gara lakkoofsa 25 gaheetu galanni Waaqayyoof haa ta'u yeroo karaa Kiristoos Yesuus kanarraa bilisa baheedha. Roomee 8:1 irratti ka'ee hafuura bakka Waaqayyootti kan amanan ilma Waaqayyootti kan amanan isaanii irra firdiin hin jiru. Mukuniin irra hin jiru jedhee bakka isaan hafuura Waaqayyootiin deemu waan ta'eedha. Kanaaf gaafa teenye ilaallu hafuuraan namni du'ee jiru tokko waan gaarii gochuu hawwa malee gochuu danda'u. Maaliif Addaamii fi Hewaan irraa kan dhufeedha. Foonumaan waan ta'eef Addaamisa lammaffaa Yesuus Kiristoos irraa kan hin dhalanne kan isatti namanne gochuu hin danda'u. Wangeela Yohaannis 3:5-7 sila haasofneerra waa'ee Niqoodimoos Roomee 8:10 Qolaasaayis 2:13 yoo kana hundumaa ilaallee yoo warra gooftaatti amanan Kiristoos wajjin du'an Kiristoos wajjin kaanii mirga Waaqayyo abbaa jiru. Warra hin taane garuu mootummaa dukkanaa keessa jiru. Mootummaa dukkanaa keessa gara mootummaa ifaatti kan nama fidu Waaqayyoodha yoo gooftaatti amanna. Roomee 5:12-19 yoo ilaalle karaa Addaam isa dura cubbuun biyya lafaatti galee karaa Addaam isa lammaffaa immoo qulqullummaanii gara biyya lafaatti galee waan ta'eef isatti yoo amanne duwwaa tsirqa tolummaan qajeelummaa argachuu dandeenya. Kanaaf hafuuraan du'anii jiraachuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Waa'ee mooraalii gaafa ilaallu mooraalii abilitii kana jechuun maa'inni namni lammaffaan dhalanne tokko Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'u waan gaarii godhe. Nuyi garuu lammaffaa dhalannee dhuma gooftaatti amannee jira yoo ta'e jaala Waaqayyoo eeguuf fiixaan baasuudhaan dandeettii isaa ayyaanni Waaqayyoo nuu kennameera. Hafuurri Waaqayyoo immoo nuu kennameera. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Isa kana hubachuun baay'isee barbaachisaadha jechuudha.
Kanaaf isaan waa'ee dhiifamaan beekanii warri lammaffaan dhalanne isaan yeroo hundumaa ajjeesuu, balleessuu kanarraa kan hafe waan tokko iyyuu galaafii hin jiru. Cubbuu jireenya isaanii cubbuu keessa jira waan ta'eedhaaf waa'ee mooraalii, waa'een qulqullummaan jiraachuu, waa'ee waan gaarii hojjechuu isaanitti gowwummaa fakkaata iyyuu malee galuufii hin danda'u. Kanaaf cubbuu hojjechuurraa of dhowwuu hin danda'anii gara qulqullummaatti dhiyaachuu guddachaa deemuu hin danda'an. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31-44, Roomii boqonnaa 6 lakkoofsa 6-20 iddoo lachuu kanatti yoo ilaalle Yesuus Kiristoosiif Phaawulos fakkeenyaaf ammaa moo Yohaannis 8 irratti gooftaa Yesuus taasaa maaliifi isaan keessa dhugaan hin jiruudhaani. Isaan abbaan isaanii diiyaabiloos waan ta'eedhaaf warra gooftaatti amananii garuu isaanii gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaadha. Dubbiin isaa dhugaadha. Hafuurri isaa dhugaadha. Isaan kuni dhugaan immoo bilisa nama baasa. Dhugaatu bilisa nama baasa. Jedhunita haasa'u ilaalla. Roomee irratti immoo Phaawulos haasa'u ilaalla. Deebi'ees immoo Efesoon boqonnaa 2:1 irratti gaafa ilaallu namni lammaffaan dhalanne see cubbuudhaan mo'amee kontirooldi ta'ee cubbuudhaan marfame jechuun boojuu cubbuu garbummaa cubbuu keessa jira. Irra daddarbaa keenyaan duutanii kan turtan jedha Efesoon 2:1 irra daddarbaa keessaniin duutanii du'a isa kam hafuuraan du'anii Waaqayyo irraa adda ba'anii akka isaan jiran iddoo sanarratti dhugaa ba'a. Kan isaan geggeessu nama hafuuraan du'ee jiru tokko kan geggeessu seexana jechuudha. Minam liideriin isaanii nama hafuuraan du'ee jiru seexana. Warra hafuuraan ka'anii garuu lammaffaa dhalatanii jiran immoo kan geggeessu gooftaa Yesuus Kiristoos. Hafuura Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf yeroonni kun du'a hafuuraa keessaa akka jiran iddoo xiksoonni amma garuu kanatti dubbifnee nu hubachiisa. Namooti lammaffaan dhalanne kun yookiin hafuuraan du'anii jiran kun bakka isaaniitti gaarii ta'uu danda'u. Garuu qajeelummaan keenya moofaa baarsaati waan jedhuuf namni wajjin hin fayyu waan ta'eef gooftaatti amananii dhugaa kanaa wajjin waliin baran yoo ta'e bakkeen gaarii fakkaachuun isaanii keessaan hin geeddaramnetti waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Isa kana hubachuun baay'isee gaariidha. Jaalala gara 8 Giriikonni baasu jaalala Filadelfiyaa Philos Adelphos kan jedhu jaalala obbolummaati. Yoo buna namaa bitan buna isinii bituu, yoo nyaattan isin nyaachisuu, yoo dhugdan isin obaasu, waan isin gootan isinii deebisu. Kan gootan isin waa ulataa ollaa isaanis immoo bor deebisanii isinii godhu. Kana Philos Adelphos jechuun jaalala obbolummaati. Jaalala hawaasaa warra jaalata jaalamaa. Kana warri namannes warra amannes amma waldaa kiristaanaa kan guute bara kana agaappee isa kan Waaqayyootu hin ta'in immoo warra Giriikii jaalala isa kamiin keessa akka namni jiru beeku adda baasanii jechuudha. Agaappeedha jaalalli keessa jiru yoo ta'e badalii yookiin darbaa namatti lakkaa'u waan gaarii namaa godhaa, waan gaarii namaa yaadaa, namni sun utuu diina isaa ta'e isa jibbee jiru jaallate waan gaarii waan dhuguma nama ittiin guddatu yaadee godhaafi Waaqayyotu diina isaa taanee jirru kan nu jaallatu Waaqayyoon fakkaata jiraata jechuudha. Agaappeedha kun. Filadelfiyaanii garuu waan nama gaarii isinii godhe gaarii gootu, nama waa buna isin affeere yookiin nyaata isinii godhe isin immoo deebisan sana gootu waldaa kiristaanaa kan guute jaalala kanaadha. Biyya lafaa kan guute jaalala kanaadha. Kanaaf waan ittiin adda baasnu hin qabnu jaalala Waaqayyoo bira namoota baay'een hin geenye waan ta'eedhaaf dhugaansa. Kanaafitu yeroo baay'ee namoota lammaffaan dhalanne kun jaalala akkasii yoo waan gaarii gootaniif gaarii isinii godhu, nyaachistan isin nyaachisuu yoo dhufaasan isin obaasu kana keessa jiraachuu danda'u, bakkeedhaan gaarii fakkaatanii deemuu danda'u gara fuula Waaqayyoo fuulduratti kun bu'aa hin qabu. Kun bu'aa hin qabu. Maaliif fudhatama hin qabu. Nama lammaffaa dhalatee qaama Kiristoos ta'e duwwaadha. Fudhatama kan qabu Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 43-45 kan arganna. Kanaafitu muka gadheen ijuma gadhee kennaa, muka gaariin ijuma gaarii kennaa. Kanaaf lammaffaa dhalatee namni tokko iji gaariitu irraa bahaa deema, namni lammaffaan dhalanne immoo ijuma gadheetu jifuunitu irraa bahaa deema. Kanaaf isa kan akkasittiin hubannee ilaaluun gaariidha. Roomee boqonnaa 8:6-8 yoo ilaalle
isa kanaadha kan inni nu ibsu waa'ee cubbuu kana. Kanaaf namni lammaffaa hin dhalanne tokko Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'u. Asuma iyyuu ijoolleen Israa'el lafa duwwaatti kan hafanii fi Waaqayyoon waan gaddisanii Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye waan ta'eedhaaf namootuma amananitti iyyuu baay'ee cimaa hafuuraan yoo guddatanii maleessa. Kanaaf Waaqayyotti hin gammadu taanaan immoo akka ijoollee Israa'el lafa duwwaatti hafuutu dhufa. Kanaaf deebi'ees immoo guyyaa du'an gara Si'ool deemu gooftaa yoo dhufes gara Si'ool deemuutu dhufa waan ta'eedhaaf namni lammaffaa dhalachuudha. Kana dubbachuun nurraa ta'a. Maaliif biyyi lafaa dhumaadha. Biyyi lafaa raataa jira. Wantoonni namtuu darbaa jira. Kanaaf wangeela namatti himuun baay'ee barbaachisaadha. Du'a hafuuraa keessaa namoota baasuudhaaf jechuudha. Maaliif walitti dhufeenyi Waaqayyoof nama gidduu jiru akka jabaatuuf, namni jaala Waaqayyoo akka baruuf, namni Waaqayyoon gammachiisee gaafa jiraatu ofiis humna argata. Deebi'ees immoo wanti tokko wanti ulfaatu hin jiru qoramsattamii illee yoo ta'e keessa darbuudhaaf dandeettii argata waan ta'eedhaaf. Isa kanaaf hafuuraan du'uunii Waaqayyoorraa adda ba'anii mooraalii dhabanii jechuun mooraal qulqullina qulqullummaa waa Waaqayyoo namarraa barbaadu jaalala Waaqayyoo namarraa barbaadu akka yaada Waaqayyootti deebi'uudha ala ta'uu kanaaf inni biraan diina Waaqayyoo ta'a namni lammaffaan dhalanne taanaanii du'a hafuuraa keessa jira achii ka'ee lammaffaan dhalanne waan ta'eef diina Waaqayyoo ta'ee Waaqayyoo diina namaa miti. Kanaaf seexana wajjin addunyaa ta'ee seexanni seexanaan dheen dhufu yaada Waaqayyooti ala kan nama baasu immoo yaaduma seexanaati. Namni kun kana keessa deddeebi'a. Efesoon boqonnaa 2:1-3 sila isinii kenneera kana dubbifachuun baay'isee gaariidha. Yaaqoob boqonnaa 4:4 deebi'ee immoo lammaffaa kan dhalatanii regenerate namooti lammaffaa dhalatan isaan kun egaa hafuura irraatiif dubbii Waaqayyoo irraati kan isaan dhalatanii namooti kun Waaqayyoof maatii ta'aniiru ijoollee Waaqayyoo jedhamaniiru hafuurri Waaqayyoo isaan keessatti hojii hojjetee jireenya haaraa kenneefiitu isaaniin geggeessaa deema jechuudha. Isaaniin maaliif jireenyi isaanii Waaqayyoon geggeeffama. Jireenya hafuuraa isaanii, jireenya qulqullummaa isaanii Waaqayyoo wajjin walitti haaramanii namoota wajjin walitti haaramanii deddeebi'uu namoota danda'an namoota lammaffaa dhalatan regenerate ta'an. Sagalee Waaqayyoo isa kana nu barbaachisa. Du'a hafuuraa keessaa namni fooniitu jiru ba'a. Utuu fooniin jiru hin ba'u taanaan du'a hafuuraatiin duunaan du'a lammaffaadha kan inni darbu namitti gubachuudha waan ta'eedhaafi yeroonni kun warra lammaffaa dhalatan du'a hafuuraa keessaa ba'anii hafuurri isaanii dammaqee Waaqayyoo wajjin walii galanii warra du'a keessaa gara jireenyaatti darbaniidha jechuudha yeroonni kun. Kanaafituu du'aa ka'uu hafuuraa spiritual resurrection du'aa ka'uu hafuuraa argatanii jechuudha. Wangeela Yohaannis 5:24 Efesoon 2:4-5 Qolaasaas 2:13 yoo dubbifannee isa kana arganna jechuudha. Waa'ee lammaffaa dhalachuu kana sirriitti arganna. Wujjar namooti kun wangeela Yohaannis 3:6 waa'ee Niqoodimoos kan nuti argannu waa'ee sana sirriitti yoo dubbistan riilii baay'ee hubachuu dandeenya. Tiitoo boqonnaa 3 irraa immoo ilaallee nu fayyisee deebi'ees immoo lammaffaa dhalachuudhaaf karaa hafuura qulqulluutiin dhiqee kan nu qopheessee iddoo sanarratti haasa'a jechuudha. Lammaffaa dhalachuudhaan karaa hafuura qulqulluu akka dhiqee qulqulleessee nu qopheessee isa kana ilaallaa. Egaa jireenya hafuuraa lammaffaa argatanii booddee namni tokko amma gooftaatti qabamee jiraatutti jireenya bara baraati. Jireenya bara baraati kun jireenya jijjiiramaa jireenya hafuura qulqulluu keessa ta'anii du'arraa gara jireenyaatti darbanii abdii argachuu. Jireenyi kun jireenya ulfinaa gara ulfinaatti guddinaa gara guddinaatti darbaa deemuudha waan ta'eedhaaf wanti bita nutti galuu hin jiru jechuudha. Wanti bita nutti galuu hin jiru. Waa'ee dhuma keenyaa nuu gala gaafa lammaffaa dhalannu mooraalis immoo itiksiis hin qabaanna. Ifa taanee Yohaannis 5:11-13 wangeela Yohaannis 10:28
Kanaaf sagaleen Yohaannis akkuma jirutu waa'ee jireenya bara baraati kan itti xiyyeeffatee jiru. Waa'ee jireenya bara baraa. Yeroo biyyi lafaa darbu, yeroo waaqi darbu, yeroo lafi darbu, yeroo wanti hundumtuu darbu, namni lammaffaa dhalatee gooftaatti amanee jiru jireenya bara baraa qaba. Kanaaf maal ta'inna waa'een koo jedhee boriif yaaddoo hin qabu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaafitu inni isa warra sun warra lammaffaan dhalan hin dandeenyu inni kun isa hundumaa danda'u Kiristoos hundumaa hin danda'a akka Filiphis boqonnaa 4:8 Phaawulos jedhu hundumaa hin danda'a. Jira kanaaf bakkeetti wanti mul'atu keessaatii waan ba'edha. Warra lammaffaan dhalanne bakkeen isaanii waan biraa keessa isaanii waan biraadha. Inni lammaffaa dhalate garuu keessa isaatii waan gadi ba'u yaada Waaqayyoo ulfina Waaqayyootiif waan ta'u godhaa deemaa jechuudha. Kanaaf tiksoota nammas ni kenne kana Efesoon yoo dubbifatan Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti gatii harka hojii harka isaatii kanaafis immoo deebii hojii gaarii utuu biyya lafaan uumameen inni qopheesse akka hojjennuufitu Waaqayyo deebisee nu uumee jedha. Deebisee kan lammaffaa dhalachuudhaan kan inni nu gahee fi hojii gaarii sana hojjechuudhaaf hojii gaarii hojjechuu kan danda'an immoo warra lammaffaa dhalatan duwwaan. Inni biraan pretend godha keessaa waan biraa bakkeensa waan biraadha waan ta'edhaaf. Innaa isa kanarratti Phaawulos iddoo sanatti Waaqayyoo hojii gaarii hojjechuudhaaf akka nu qopheesse. Hojii gaarii keenya nu fayyisatu hin taane waan fayyineef hojii gaarii hojjenna. Waan fayyineef ifa ta'uuf soogidda ta'uudhaaf waan fayyineef dukkana keessaa bunnee baasuudhaaf waan Waaqayyo tolu hojjenna. Garuu hojii keenya sanaaf immoo gatiitu nuu kaffalama maleessaa badhaasa nuu kenna malee gooftaan fayyinaaf miti jechuudha. Fayyinni tokkoof tokko gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan isa argamuudha. Galaatiyaa 5:17 waa'ee hojii foonii warra lammaffaan dhalan ittiin wallaansuu qabanidha. Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 yoo dubbistan baay'isee gaariidha. Kanaafitu nuti hafuura qulqulluun warra lammaffaa dhalatan keessatti kan mul'ate keessa isaaniitti kan hojjetu Waaqayyoof galanna ta'u qophaa keenya miti jechuudha. Hafuura qulqulluun nu bira jira nu keessa jira. Kanatu isatu isa bara baraa kan hubachiisa. Filiphis boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti yoo ilaalle hojii gaarii isin keessatti jalqabee akka inni fiixaan baasu barbaada isaas. Filiphis 1:6 amma guyyaa gooftaatiin raawwata gooftaan hojii gaarii isiniin jalqabee jedha. Amma gaafa gooftaan dhufuutti raawwatan xumuraa jedha. Iddoo kanatti garuu Filiphis 2:13 irratti barbaacha isaas hojjechuu isaas kan keessa keenya kaa'ee Waaqayyo akka ta'e isatu nu wajjin hojjeta waan ta'eedhaaf nu immoo fayyina keenya fiixaan baasuudhaaf. Biqilaanota cubbuu darbe irraa fayyinee waa'ee fayyina qaban cubbuu darbe irraa fayyineera. Cubbuu har'a immoo nu qabu kan humna hafuura qulqulluutiin moonee darbuudhaafitu wallaansoo qabna. Moo'ichi kan keenya karaa maqaa gooftaa Yesuusiif hafuura Waaqayyootiin garuu isa gara fuulduraatti immoo foon ulfina qabeessa uffannaa waan ta'e waa'een cubbuus waa'een dadhabinaatti raawwata jechuudha. Gaafa gooftaan deebi'ee dhufu foon ulfina qabeessa keessa galla pileeniin nu barbaachisu konkolaataan nu barbaachisu yoo barbaanneen mul'annaa yoo barbaanneen dhokannaa. Gooftaa Yesuus erga du'aa ka'ee guyyaa maroo wajjin ture guyyaa tokko wajjin hin bulle. Yeroo dhufee bishaan deebi'u yaree kun hafuuraaf lakkii hafuurri fooniif lafee hin qabu mee qabadhaa na ilaalaa jedha. An foon hin qaba kunoo lafee hin qabaa jedhaan. Yeroo inni biraa deemuu hin argan. Jechuun koo akkuma hafuuraati nama hafuura miti malee nama hafuuraa ulfina qabeessa keessa galeera waan ta'eedhaaf maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanatu nu eeggata. Kanaaf Qorontos 2:8tti lafa hafuura gooftaa jiru achi birmadummaa jira. Ulfinaa gara ulfinaatti immoo akka darbamu haasaa waan ta'eedhaaf Roomee boqonnaa 8 yoo dubbifattan ilaaltan gara lakkoofsa 18 qoramsa ammaatiif ulfina dhufu Phaawulos wal bukkee qabee ilaaleetu qoramsi har'aa ulfina isa dhufuuf jiru wajjin walumattuu madaalamu jedhe ulfina dhufuuf jirutu caala maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Naa kanaafi isa kana hubannee lammaffaa dhalachuu keenya kanatti jabaannee dubbii Waaqayyootti guddannee Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 27 kan yoo ilaalle namni biyya lafaa hundumaa buufatee jireenya Maatiyos 5:12 fudhannee yoo ilaalle kanaaf jireenya isaatti yoo irratti bu'aa maalii qaba? Kanaafitu nuyi fi gooftaa argachuun keenya lammaffaa dhalachuun keenya biyya lafaa keessatti waan nu barbaachisu gooftaan nuuf godhanii akka warra namannee isaaf fiiguuf jennee biyya lafaa keessa fiiguuf jennee jaala Waaqayyoo ala hin baanu jechuudha. Qorontos isa duraa 3:8 irrattis gooftaatti amanuudhaan kan ka'e hojii akka yaada Waaqayyootti hojjennuuf gaaf tokko gooftaan gatii nuuf kennaa. Badhaasa qabnaa fuula Waaqayyootti
maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Egaa kana fuula keenya duratti gaafa ilaallu wanti ta'uu hundumtu waan isin lafa jala sabar deemu lafarra sahaa deemu qilleensa keessa sabarrisu warra lammaffaa dhalatanii qaama Kiristoos ta'anii seexanni yaadatti ergee sobee goyyoomsa malee waan ta'u gochuu hin danda'u. Kanaafitu 666 odeeffamu erga waldaan kiristaanaa ol fudhatamtee booddee gooftaan fudhatee booddee lafarratti kan ta'udha. Dhukkubaan immoo ta'a miti. Dhukkuba maa namni waaqa irratti hin gongumaa kan biraas hin gonguma. Bizineesiidha. Taatuu godhatu. Mul'ata boqonnaa 13 gaafa laallu adda isaanii yookiin harka isaanii taatuu godhatu. Taatuu san mul'atu godhatu. Durdurma naqqasaa jedha adda afaarratti harka afaarratti ijoolleen durba naqqafatanii addooyyee waliin yookaan waliin waamanii. Amma immoo taatuutu bahe. Taatuu sana gaafa godhatan booddee bizineesmaanii bituu gurguruu hin danda'an yoo isa qabaatan maleessaa jedha. Bituufis gurguruufis hin danda'an. Maaliif world addunyaa kana maaliif amma world maniin tokko ta'a. Tokko ta'a. Wattaaddarumta addunyaadhaa tokko ta'a. Especially Eurooppaa yuuniyeeniin akka Daani'eelinis ilaalla mul'ata keessa ilaalla gaafa 10 keessa 3 cabee gaafa 7 akka waan akka Ingilispaan keessaa baateetti Eurooppaa yuuniyeeni keessaa biyyoonni 7 biyyoonni bebbeekamoon warra akka Jarman warroota akka Faransaay kun walii galanii isaan gaafa ka'an mul'ata boqonnaa 13 irraa raajii sobaan bishaan keessaa ba'a. Bishaan jechuun egaa addunyaa keessaa inni biraan immoo lafarraa ka'a. Inni lafarraa ka'u akka Israa'elitti fakkeeffama. Kiristoos inni sobaan achii ka'a. Raajii inni sobaan immoo hamma wayii jalqabee danda'u baay'eetu waan ta'eef addunyaa kana keessaa ka'a. Raajii sobaan kun Kiristoos sobaadha akka namoota sagadaniif abiddallee immoo waaqarraa buusutti misilii madhaabbatee jirutti lubbuu amma gashuutti hojjeta. Agartanii yeroo sana wattaadarri tokko ta'eera. Biriin tokko ta'eera. Wantoonni tokko ta'eera yoo isaaf sagadani malee akkuma korrojuu malee immoo qabu seexanni. Mul'ata boqonnaa 13 gaafa dubbistanii akkuma gooftaan du'ee ka'eetu rukutame jedhama addunyaatti xiitiidhaan dhaameen du'ee jedhama guyyaa 3 booddee immoo du'aan ka'een haa sagadaa jedha. Yeroo sana Israa'eloonni qalbii diddiirrachuudhaan gara waaqayyootti iyyanii gara waaqayyootti qalbii diddiirrannaan deebi'u isaan irratti ari'atama guddaa bana. Warra biyya lafaa warra gooftaan hin beekne warra Oromoota Izaabiin kun immoo kan akka bineensa kana eenyu jiraa jedhu harka isaanii mirgaatiif adda isaanii irratti fudhatu. Kana ta'uu baannaan waan nyaatan argachuu hin danda'anii hojii dhaquu hin danda'anii bituu gurguruu hin danda'anii isinii galee hunduma isaa milikkatu sana yoo argatan waa walitti ol galu iddoo tokkotti waa hojjechuu danda'u iddoo tokkotti waa bituu danda'u. Akka kana addunyaa tokko godhee nagaa buusee waggaa 3 walakkaadhaaf addunyaa dinqifachiisee raawwateetu kun waaqayyo jedhame sagadamaan malee dhukkuba fidee yookiin immoo kitibaatiin marfee nama akkamanii maal godhama kitibaatiin marfee nama akkamanii fakkeenyaaf nama joonjisanii namoota hin beekan seexanaaf bitama yoo ta'e namoonni natsaa mircaa free wiilii qaba bu'aa maalii qaba waaqayyo waaqessuufis dhiisuufis waaqayyo kanaaf free wiilii namaa kenna free wiilii sanaan namni seexana kan akka seexanaan jirudha maaliif waaqayyoon caaluu barbaadamne seexan yeroo sana waaqayyo waldaa kiristaanaa gaafa lafarraa fudhatu ofirra qulqulluu lafa gadhiiseera. Argite rakkina waggaa 7 keessatti kana amananii hin jiraatu rakkina mee keessa darbanii yeroo sana fedhanii akka isaan sagadan barbaada malee dhukkuba fidee rakkina fidee immaa yoo ta'e rakkinaaf dhukkuba ammayyuu namni keessa jiraatametti itti amanuu danda'a. Kanaafituu isa kan akka ittiin ilaalaa lammaffaa erga dhalatee booddee namni dhumi isaa gaarii akka ta'e dhumi isaa ulfina qabeessa akka ta'e kan argee gammada malee yaadda'ee mana badee seexanni na butataa maal na butataa miti. Kanaaf gaheen keenya dubbii waaqayyoo sirriitu mannee bara dhumaatti maanni jaalalli hin bada qulqullummaan hin bada namni bifa waaqessuu duwwaa qabaatu waraanni hin baay'ata sochiin lafaa hin baay'ata Yesuus Kiristoos immoo an nagaa fiduu hin dhufne hin jedhu. Isaayyaas inni hangafa nagaatee nagaa fiduu hin dhufne ani abbaa intalaa fi haadha abbaa fi ilma adda baaseen dubbii kaasuu jeequmsa kaasuun fidee dhufee namni intalli gaafa amantuu haa tari'uu dandeessi gaafa amanuu abbaan hari'uu danda'a. Biyya Islaamaati yookiin immoo maatii Islaamaa tokko yoo arame yookiin ajjeesuu danda'u yoo namni yookiin ari'uu danda'u amantii biraa keessaas kan Ortodoksii keessaas fudhatanii jechuudha. Kanaaf an nagaa fiduu hin dhufne nama itti amane duwwaatu nagaa qaba. Nagaan an kennu akka biyya lafaa kennuutti miti jedha Wangeelii Yohaannis 14:27 irraa. Kanaafitu nagaan inni biyyi lafaa tarii waraanni baduurraan qabeenyi ol ka'uudhaan maaliif ka'uudhaan nagaa yerootti yaadu qoramsatti mii keessa taa'ee garuu nagaa irraa hafaa kan namaa kennu namni gaafa gooftaatti amanu keessa namaa nagaadhaaf gammachuudhaan guuta maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Naa kanaaf gooftaatti qabamnee ta'a jennaani
Waan tokko wanti nu yaaddeessu waan tokko wanti nu dhiphisu hin jiru maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu gooftaan isin haa eebbisu.